Oromoon gaafa mammaaku maal jedha? Dhoksaan fayyisu. Kanaan dura Oromoon utuu aangoon qabaatiin sagalee ta'a jechaa turre. Har'as yeroo Oromoon aangoo qabu taankiidhaaf baankii Afrikaa qabu biyya kana bulchaa jiru keessasi eenyuun komanna waa'ee kana dhaggeeffataniitu haasaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa yeroo baay'ee. Mootummaan yeroo hundumaa nagaa uummata isaatii eegsisuudhaaf uummanni isaa akka inni qeesaa irratti kabajame gochuudhaaf halkaniif guyyaa hojjennaa jedhan pirezidaantii Shimallis. Garuu uummata keenya gaafa gargaaruudhaaf dhannu warra uummata keenya qeerraa buqqise kana irraa ittisuudhaaf deemnu obboloonni keenya daggala jiran immoo dudduubaan nu loluu jedhan. Kanaaf akkamittiin poolisiin Oromiyaa dhaqee uummata kana kabachiisa? Kanaaf poolisiin Oromiyaa akkamittiin dhaqee nagaa uummata kana eegsisiisa? Gaafa isaan warra finxaaleeyyii qe'ee darbanii dhufan uummata keenya fixan kana dha'uudhaaf adeemanoo obboloonni keenya immoo dudduubaan isaaniin dha'u. Uummanni kun immoo akka inni ofirraa ittisuufis gaafa qawwee kennan isaan immoo galgala dhufanii qawwee kanarraa hiikkatu. Meegaa eenyuun ittiin komanna? Qe'ee isaanii kabajanii. Mootummaa dubaatti quba qabu miti ta'anii. You have to do your part. Waan sirraa eegamu gochuudha. Otoo ati dargaggeessi qolee qottoo kun jirtu akkamittiin maatiin kee qe'ee irratti akka kana ta'a. Keessan abbaan qabu inti fattanii fagoodhaa dhufee akkamitti qe'ee keessa isin irratti guba. Uummanni keenya har'a qe'ee isaa irratti akka hin kabajamne kan godhaa jiran sababii isin achi jirtaniif maaf mootummaa wajjin nagaa buustanii hin qabsu.